لما جد أجرين ما فيالس قبّي جريان تجري فيلد مارشال برانو جولا تبا وسلام مالين جرين فادور وان توري أمني كأنه غوفتا كأنه ونجت شيء مالي قال المال ورموت جولي ورموت أتاك أوير كاك أبدو تك أوير تسجر قلت أوير يروسان ورانا تيبل في أوير قلت لما فعل متى رافوت تشو سيروسان لما فوادو بته مصطفى وسيروسان لما برزو جرات متى رافوت لبون أفتي كتمان أفتي في كائن قرتي جغنوم ما بلين شو ما يوتاتي لما يوابا وركاسي زد garuu jijjiiramni dhufe kafide paartii tokkollee miti nama wayiitillee miti ummata Oromooti. Namuu gatii itti gafalee gahee guddaa itti gafalee. Ammoo hireen argamte dhiigni jige qabsoon godhamte sun akka Oromoo harkaan baane ka godhe eenyu OPDO. Wadda harkiin xallam jaalattee jibbite you believe or not. Sele nam waan san qabe addas osoon wixxif akka gartee bofaati gartee hidha dhoofte osoo wixxisu gariin namaa kan bakka dharra dhaabbannee bookifnu tana fidellee OPDOdha. Sigalee maaliif gariin namaa OPDO yoo jedhani yes OPDO keessa diinni jira yes kaayoon OPDOdha tabiraati yes garuu ilmaan Oromootu keessa sabboontuun addi bilisummaa Oromoo bara dhaaba Oromoon jaalattuuf gartee dhaaba guddaa jabaa dhaaba lammaffaa akka biyyatti eegaa gartee dhaaba jeneraal Waaqoo guutuuti adda bilisummaa Oromootiif dhaabni guddaan nu qabu. Achi keessa bar diinota ilmaan Oromoo jagna Oromoo gabrummaa jala waggaa 60 kana nu hiitee jira bar keessa. Oromoo taatee nu fakkaattee jechuudha. Wal dhabbii addaa tana silaa jijjiiramni kun kan dhufe kanarratti afaan tokko taanee yaana bar. Shaniin faati gartee Daawudii fi ebalu faati ijoollee gaarabbaaf ta'aa gandi Oromoodhaa bar Wallaggaaf Shawaan gartee Oromoon sadarkaa gartee nafxanyaan waamatee nafxanyaan dubartii teennaaf ganda keenya keessa deemtee nu saamtu nu ajjeeftu ka geessise warra kanaa jechuudha. Okay. Eenyu Finfinnee yeroo galatoon waasiimu wallahi namni nagay ifa malee daa godhe leenca kiyya Finfinnee yeroo wallahi rabbii lamantanii siya kadhaa dhagay namuma siyaasaan beekneef namni Jawaar sodaatu ifa malee naa godhe nama siyaasaan beekne takka jedhe nama Jawaariin hin beekne lama jedhe nama Jawaar sodaatu jechuun waa dalaga waa godhanii waan hin beekne bara akkasuma laala waa tokko jira wanni nu miidhe leenca namaa Finfinnee yeroo rakkoo ta'e nasi himan. Barnu dhiifama illee naa godha bar muuxannoo qabna namoota namni salaatummaa waliin turre bara namni akka hayyuutti Afrikaanuu ni jira inaan eenyu beektaa leencoo lataati. Hayyummaa asiniimu leencoo lataan fidhu ammoo leencoo lataa asiniimu jaarsi amma fi dadhabani namni hayyuu yoo dhan akka leencoo lataa hin jiru. Egaa abbichuuti. Abbichuu namni tokko waggaa 100 nam tokko argama namni akka Dr. Abiy Ahmed Ali ayyiir waggaa jaarraa tokkotti. Senchari jaarraa tokko keessatti waggaa 100tti namni akka Dr. Abiy Ahmed Ali addunyaa tokko dhufa. Addunyaa yoo ati barbaadde. Addunyaa si hima bara abbaa feeti hayyuu feeti birree qabu namni Dr. Abiy Ahmed Ali. Si dhiifa malee naa godhe yeroo Finfinnee yeroo namni ammallee Jawaar dhiifa malee guddaa isin gaafachaa naaf folcha mirga keessaniif. Obboleessi kee Jawaar Mahammad atis jawwee dhiifa manaa godhe. Bar Jawaar Mahammad cabsuuf miti. Jawaar Mahammad muuxannoon inni ni qabaaf siyaasaa isin irraa hin taniin naa galu jedhee barnam. Ambar osoo namni tokko ittiin ga'e itti ga'e Jawaariidhaan namni tokko maaliif
Siyaasa keessatti umrii kee fixeen. Anaa daa'ima. Kan namni hayyuu beeka jagna jedhanii mara yeroo allaalu zeero. Nama namni isinii mee balaa duratti. Anamma namni jala ori'ee jaba hayyuu jala fi hin fudhu tokkollee. Hagamitti haga inni dalagee waa lafa kaa'utti. Waatu jira nama san duuba. Barjarana warra jagnaaf hayyuu bebbeekaa bar namoota hayyummaan gootummaadhaan dandeettii muuxannoo qaban bara. Jaarraa abbaa gadaa fara jeena tanaa qananiisu. Jaral waaquu guutuufa bara. Warra muuxannoo gayaa siyaasaan ta'e barumsaan ta'e diiniin ta'e qabu bara. Jarana kana faaristanii. Jagna ijoollummaa irraa warri kun bara. Warra bara ijoollummaa isaanii irraa. Takka kilaashiin harkaan bu'in. Warra gartee waraana meeqaa haga sadarkaa addunyaatti leenjisee gurmeessee deemee lolchiise. Warra diinni dadhabe. Warra takka ummataan naan jijjiiratin, wayaa ofii hin jijjiiratin, nyaata gaarii hin nyaatin, siree gaarii irra hin bulin. Waggaa umrii isaanii bara umrii. Waan isaan qabsan san bara qaanqee isaan gartee billicuudhanii ibidda qabsiisan santu bara 4 kiiloo seenaadha. Osoo jarri sun akkas godhuu baatanii anaaf atillee jawaarillee ebalullee aabbichuullee haadhan dhufu. Bayitu kana qaata mana gallee afaan tokko aadaa tokko amantii kan nu fudhachiisanii wanni kun hin jiru yoo guddatte siyaasaa irraa namni ol dhabu dhufa malee an Oromoo an Amaaraan Tigreen hin jirtu silaadha. Maaliif nu kolaasaa hin fixan kabar Oromoo cabsanii bar fixaniit dhiirti tun bar Huseen Bunee Faati gadi kaastee Jeneraal Waaqoo guutuu fuudhee ibidda qabsiisee waggaa 7 lolee bar jaarraa abbaa gadaa rabbi nyaata hunda siyaa qananiisu irraa qabsiifatee Harargee seensee bar akkasitti hadha bakka tana geenne bar. Namoonni kun warra mootummaa keessa taa'ee bar karaa nagaatiin mormu anamma hayyoota hedduu jira warroonni gartee waan guddoo dalagan. Kunniin warra dandeettii qabu qalamaan waa mormuu fidhameetuma du'ee nama 2-3 jaarfadha. Sanii namni si dhaga'u tokko illee hin jiru. Dhiira ibidda fuutee ibidda nama darbitee gartee qee namaa hirriba dhorkitee gabbaatee galuu dhorkite tanatu leenca jedhanii malee ani gartee tokko isaa kunoo nama akka adda kunoo abbichuu kana nama akka adda daarichi kana gartee nama saba kanaan mulqatee gabbayee osoo ijoolleetiyya jiruutiyya nyaataa dhugaatii halkanii guyyan jenne maqaa osoo laallanne wattakka nama akka arraba yoo ta'e itti duuluu yoo ta'e namni akka Dr. Abiy Ahmed Ali abbichuutitti itti duulame yallan naafida addunyaa irraallee hin jiru. Hadda namni garii nama peejii gartanii peejii muummicha ministeera maalii fi akka komantiitti hin goone godhan. Wanna ilmoo namaatiin hin jenne jawaarii guddaa isin jettan kanarraa eegalanii bara. Wanni ilmoo namaatiin hin jenne peejii sadii katabama. Afaan addunyaan dhageettu guutuudhaan. Duula biraa dhiisa. Kana biraa ajjeechaan addunyaa keessatti akka fudhatama argamne biyyoota addunyaa 193 akkana geettona keessatti balballi dhadhaanii irratti nama kan irratti wannaan dalagamin hin jiru. Yoo jagna ta'e leenca ta'e nama kana. Kanaaf Jawaar Mohaammed dhiifama illee naa godhu atillee innillee warri isa jaalattanillee Jawaar Mohaammed dhiifama nama gartee ofiiyyuu. Bar Jawaar Mohaammed dhiifama illee naa tolcha akka gaariitti dhiifama isin gaafadha. Miidiyaa OMN irratti bara naga sobbeettanii kan inni akkas godhaa. Hay maraataa yoo ta'e dalagaa barsi maraataa tummaan dhagaye malee Jawaar maal ta'e yeroo miidiyaan Oromoo hin jiru nuti akka hin jiru. Namni miidiyaa dhaabe Jawaariin Mohaammed Adamoo fa'aa ijoollee magaalaa kiyyaati aadaa abbaa. Profeesar Yannaa fa'aa maqaa isaa abbaa Abbaas fa'aa. Namnummaan yaada kanaa kaasee waa mara godhu. Jawween dhufee afaan qaba ijoollee magaalaati harkaa fuudhee waan mara. Ni ari'ee warra kana mara. Yeroo Oromoon dukkana keessatti kan miidiyaan afaan Oromoo hin jirre kan qabsoo wanni marti cabee mana deebi Jawaar gabbaatti gubbaa akkas hin goone warri as keessaa waan kana mara dalagee dalasiisu asirra Jawaariin ergan. Jawaar bar yookaan maayikii nama furaa qabu kuni jagna ta'uuf goota ta'e Jawaar akkana baramu. Isseemtiin. Wanni kun amma wanni isin dabarsu jiru waan an dubbadhu jechuudha. Yoo kanaan Mustafaa dhiiftanii maayikiin kiyya gootaaf jagnaaf seenaa dalagee jettan am sorry. Eenyu Finfinnee Oroosii jechuu barbaadeetti. Jawaar akkas wanni dhufu waan kan ragaatti qabadha kun lubbuun jiran ijoollee nama qeerroo dura ta'an nama saayiba kiyya waliin guddate qeerruma ati qeerroo keessaa tokko na fakkaate namni isin gurmeessee olii gad oofuse waan ta'amaa tureef dalagamu deeli ani akkuma dhaa kana laafii gubbaa taa'ee dabarsaa ture yeroo sana achi taa'ee Jawaariin waan waliin dalanne jira waan mormaa ture jiran maal inni ammur bilisummaan gara fedhee dhufti ilmaan Oromoo dhiigni isaanii akka hin jinne lubbuun nam tokko akka hin banne namni mormaa ture ana
Maraataan jechaa bayaadana. Takka. Inni lammataa Jawaar Oromoottanii Itoophiyaa nafxanyoota ijaaruu deema. Dabil feesi Jawaar Maammadoo itti duuluuf. Oromoo in jaalatadhee fiigaa minam na'u. Nagaafa nama Oromoo jaalatoon. Nama Oromoo lubbuu dhaban sitti mayoota nafti akkanuma laalee osoo hin dubbatinu. Tokkoffaa wanti beektuun namni Oromoof yaadu namni tokko du'uumi yoo xiqqoo tuqame hirriban qabu. Ajjeesuumi. Ijoollee duutuu kana wada fiizarraaf deema asitti illee Oromoon fedhe kanaami militarii namni waraanaa. Waraanni bara abbaa waraanaa namni waraanaa jabaan bara yeroo namni jalaa miidhame uf duba deemsa bara lolasa eessaa jedhaani bara. Ka qawwee harka qaban gartee yoo namni isarraa namni jajjabaan du'ee galee yookaan namni gartee irraa miidhame arge kaa jalaa eessaa jedhaani bara. Horiigan biraa kafalee qabeenya gannaqee eessaa jedhaani. Namni sun amma maali nama biyyallee jaalatu maaliif nama malee ka gartee ka ati eeggattu akka inni hin banne gootu biyyaa mi nama. Namni lubbuun namaa ilma namaa biratti illee haga rabbii illee ga'uu baattee akka malee gartee nabi rabbi salaatu wasalaam lubbuun nam tokkoo du'u irra beeytiin rabbii diigamuu wayyaa jedhan jechuudha. Hagas takka jabaatti. Namni tokko sabboona jagna atettee ilaaltu maali lubbuu namaa akka isiin hin banne irratti miidhama namaa irratti yoo dhukkubsate yoo gartee namaa ofii beelee nama nyaachise yoo sibira jiraatee ati jagna jettuun. Bakka ati namni du'usan si waliin dhaabbatee hireen ka biraa biraa rasaasaa fuutee inni bahe jagna kun. Dura deemee akka Mr. Mandeellaa fa'aatti. Akkam kunuun jinaan waaqoo guutuu jaarraa abbaa gadaa fa'aa gartee warra kanaan jagna jedhuun maali? Takkaa duuba ta'anii lolaan jenne. Kilaash isaanii buufatanii dura seenanii lolan jechuudha. Yes! Anaa jagni kana. Abbaa fedhe haa ta'u. Duuba taa'ee lolchiisee moo sagantaa baasee moo noo jagnaa miti. Adda jeneraala gartee waraana lolchiisu kun jeneraal waraana lolchiisu kun bara waggaa yoo diqqaate 35 haga 40 bara ibidda nyaatee ibidda tufee bara jeneraalummaa argata beektee sana. Kanaaf ajajni ilaalama. Biyya kam haa ta'u jeneraalli tokko mana taa'ee argatu jeneraalummaa. Ibiddaan akka daabaatti qormaatameeti baay'inni amma tooftaa lolaa beekaa duuballee. Kanaaf namni jagna jennuun dalage jennuun namticha si waliin dhaabbatee azalli gahuu fi dhabee ibidda mara keessa dabree yoo inni dhufe yes ni jedhaan jagna. Ameerikaa dhiisatti Ameerikaa dhiis asitti yoo inni magaalaa taa'ee gammoojjii lolchiisa an jagna jedhu maaliif kaloolee waraana kaa'in jagnatti illaa ka'usa abbaachii lola saniin jagna jedha malee hin jedhu. Kanaafuu ifa mallee naa godha. Isi cabsuuf miti mazawee bakka hin taane kennitaniif waan gartee akka faallaa fudhatan. Ijoolleen takkaa jagnan argin hayyuun argin beekaan argintu Jawaar argitanii akkas taatan. Nu jagna agarree beekaa agarree hayyuu agarree namni tokko jabinni isaa kalaallamu ibiddaan qormaatamee irraa bayeeti malee no. Nama hedduu walitti kennite kanaa ollee dalaguu irra danda'u jira. Afaaniin taa'ee jechuudha. Afaan baloo ajjeesii mi'a tamma taa'ee tummaan mi'a namaan dhiiraa tamma uf beektaan mi'a tummaan waan tokko taa'ii akkasumaan goone wama xiqqoo lol dhiisatti. Yookaan biyya Arabaa jiraadhu Ameerikaa yookaan bakka feete jiraadhu. Ganda keetii yeroo ati loltuu jira bara. Akkasii loon badee maalii yookaan wanni akkasii badee akkamitti akkas goota akkamii badde. Sindee bugaa maali afaanis dubbachaa jirta si galee kun wanni sun akkamii harkaa badde. Maal keessa dha inni. Namni garii yeroo wanni tokko bade jedha yoo biran jiraatiin itti murteessu. Namni hayyuun. Yoo ati wanni kun akkanaa badeen harka akkana godhaa jira akkam godha. Miidhaa itti fidaa arge wanni sun abaduu dhiis lubbuun ta'e hin badin. President biraa isaa badu. Waan sanitti deebina lubbuun tan ta'e deebitu deem jedhaan. Beelaa dheebodhe yoo namni jedhe. Madaa yoo jedhe ni beektaaf. Waliin beeloftee, waliin madooftee, waliin rakkattee, waliin cinqamtee yoo jette jagna jedhee si waamaan. Kan dheebuutin, kan beelayin firaasha gaarii irra ciisaa, nyaata gaarii nyaachaa, maqaa bareedaa argachaa, xiyyaara olii gad deemaa, suufa uffachaa, doolara akka gartee wannaatitti bishaaniititti dhugaa. Eenyuun barjagnaa warra dhanu maqaa waamnu kanneen caalu dhumate ilmaan Oromoo. 5,000 dhiisati. 500